bu'i makiinaa kana keessa seetiyyo. Dabarsi nan bu'aande. Bu'i makiinaa kana keessa. Adeemtu maal gootanii intala dubartii nam lamaanii jidduu keessanii keessan bu'i. Dhiirri obboleetti. Asobaa miti jala miti. Otoo jala ta'e hin deemaa reebbata. Akkana jecha galgala osoo rafuu bishaan roobni guddaan dhufe anaa fi mana kiyya fudhatee haa deemu jee. Eshi galgala osoo rafuu roobni bishaan guddaan mana koo fudhatee adeemu jalaan fideessa. Durbii kiyyaa miti jee. Miti kiyya akkamitti hin jeure jechuun obboleettii akka hojii yaasitti dhata. Sobdee jirta. Nu sobdee jirta. Fidanii gaa'insi nu sobdee jirti. Akkasitti akkanatti ayini shinan daalaa xafaallish. Eshi. Siqi achi kinoo. Asitti. Summaali achi bira taa'u. Kuni wantoota namaa miti bar. Meerre kuni callee makiinati. Aantiin iddoo sanarraa irratti dhiisti na dhiisi. Waan jaakeeta tokkoon nama mul'ata akkana godhime. Maaliif bantaa? Kunoo jaakeeta kami? Kuni sitti agarsiisee bar nama. Nama bar. Achi biraanis gamanaanis namaa jira. Meerre hin jiru asiin kuni intinaadha. Kanai jaaketii namaati. Kan tiraafikii. Kan tiraafikiiti kun. Naggaadeedha. Andee mayaa jiru. Janaadha jira. Innis namaa jira kun harka mucaa harkee. Gaabbinaa jirtamii sanuu gaabbinaa jirtaa dhiirre. Bitaan dhiiraa injiru kaakuni gabbina intina makiina fe'isati bar maaki gabbina malee qabu makiin duubarra gubbaadha kan immoo asuusi ammoo majjama walli isin dubbadha ati gabbina etereete mirgaanis goromsa bitaanis goromsa kai bu'i makiinaa kana keessa seetiyyo dabarsi nan bu'aande bu'i makiinaa kana keessa. Adeemtu maal gootanii intala dubartii nam lamaanii jidduu keessanii keessan bu'i. Dhiirri obboleetti. Maa kibiladheeni? Rufeen gaafadha fayyisanaan jedhan ko. Bu'ee. Qaxxa jee gara mana keetii geli ati camaalaqii. Eshi. Abet. Man, wih, fidi. Gala tuh. Kurima. Galaan jira bar. Bakka guyyaa sana buna dhugee sana achi bar mana isaanii qabu. Qabamtee suusidii ina biraarrayin yelee baay'ina direct mallisoo lubbaa dira fidaa. Deem. Akkuun qabdee deebisee sakaa jijaan deemsi qabeen jira. Deem qaxxi jeeti. Gayne tarii Itoophiyaa otoo sitti agarsiisee maali? Ilaa safara teenya. Ati amma safara akkanaa kana la.
Rabbi durbii amaaki geeta. La. Raarii keenya agartee mucucoo qabaa bara. Roobaadha. Namas ka. Durbii keenya itteessa. Safarri keenya safara akkanaati la. Dhugaa Rabbi durbii godhaa Rabbi maaki. Yaneen adda fiiseen ganaa intarviisii godhu deemaanii. Fagoodha manni kee bikkee makiinaan jirtu waa'u. Fagoodha manni kee bikkee makiinaan jirturraa. Bakkuma mana gaafasiisa na biraa tokko. Darbeelli saayinaa fudhachuu dhaqennaan maal taatanii jannoon dhandhe. Ahaa, makiinaa keessa mana nyaataatu jira. Lakk balbala isaanii irra jira akkoo makiinichi. Nyaata geessiteef. Maaki sittaatanu akka muudi qaqayyaruu beektaa rabbi hediyanii nyaata geessiteef. Deem ichiin ammaas. እናትሽ የዋዛ nyaata geessiteef inde miti nyaata hin geessine rabbi wayini maatii suqoo balchiisaree biyyoo dhugaan ta'in. lakk ani yaaduma nyaati muudi natti qaqayyaruu kenna kofalchiise muudi natti qaqayyarte asumatti nama lama natti taate maalum goolee maasifne hin qorre asuma baay'ee daarammoo maaki uga Saartaa godha maal bareedeetti eegsiseetuma. Baay'ee saartaa godha shummuka fayyadamte. Davi gadi gaa. Karaa dheeraa kana deemteeti maal geessee firfirii geessee kaleessa galee biddeena hin qabu maal saayinaa fudhachuu dhaqe. Daviseen biftu. Ilmoon harka batte ga'e sun ta'ee. Saanaa san bani biftu. Saanaa bani biftu. Quefa. Venta. Saayinaa banu? Bas. No. Dhugaa rabbii namaadhaaf fideefina namanni maati? Hayyaa ta'u. Eeshi. Saanaa isaa fiddee gadi. Ishii gaafa sana buna biraa dhuunnu sanaan buna dhugaa ture kai galli naan jette sana mana ishee dhaqfute. Mana ishee dhaqfite. Ishii guyyaa buna dhugaa turre sana biraa deemette sana isaan biraa fidee ofiisaayina. Dhaggeeffadhu isii maal jetteeti laal? Dhaggeeffadhu ilmootiya. Maal jettee amma laal kuni warri koomantii nu jidduu seenaa haadhaaf ilma walitti dubbataa jira. Dhaggeeffadhu. Mana sanii maal jetteeti? Biddeen achi nyaachuuf hin deemee nyaata mana keenyaa dhugisee hedduu isaan biraa nyaadhaa jette. Isaan biraa yoo nyaattu ta'e isaan biraa nyaataaf jettee dhufuu qabda moo isaan biraa saanaa duwwaa fiddee dhufuu qabda? Tana naa qabe as biratti. Lammaffaa ijoollee fiitii keenyati. Ijoollee durbii koo jala maaki manni dhaqee buddeena nyaadhu suni asii gadi garuu obboleessuma mucaa kanaadha manichi inni nama guddaa isa sana bira naqa. Inni kunis gibbii sana gala inni amma sitti agarsiise inni makiinaa oofu sunis achuma galaa
Inni immoo mana qabu sana sun immoo mana isaa keessa kireeffatee gala. Si galee garuu manni si kun immoo mana hojiiti. Sitti agarsiisee mini kaniisan mana hojiiti haadha isaanii tas jira. So ani saayinaa biradisi lamaa fi saayinaa tawassanii malee silammii hin qabneef saayinaa kana naa kennaayii. Gizee waa hojjetadhee itti galabbaxadhaa jedheeni mana isaaniidha fudhadhe malee nyaata fi miti. Saanaa duwwaa fidattee dhuftee jechuudha amma isaan bira. Kana gizee nyaataaf hojjetadhee itti galabbaxachuu barbaade sinaanneeffadhaa waan misira faan itti miiccadhaa waan tokko itti godhadha jedhee irraa hodhe. Akkasi kaa. Bakka rakkoon hin jiru jabaadhu.